Jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo har'a kan hojjennu shiroo kan hundumti keenya beeknu shiroo hanqaaquu yookiin buuphaa yookiin kiillee wajjin hojjennaa. Egaa isa dura warra haaraa taatanii subscribe akka gootanii isiniin gaafadhaa, garachaan isiniin gaafadhaa, akkasumas mallattoo notificationii tuqaatii. Viidiyoo haaraa isin gadhiisu akka dafee isinitti qaqqabu gochuu hin dandeessu. Kan na wajjin turtanis baga nagaan dhuftanii. Egaa amma wanta na barbaachisu dhiyeesseetanii walaagarraa akka argitanitti kunoo asitti wanta na barbaachisu hundumaa dhiyeesseera. Egaa shunkurtaa tokko guddaasaa akkasuma muree qopheesseen qabaa. Shiroo adiisaadhaan kan hin qabu adiisaa. Isan qabaa irdiis nan fayyadama, barbarees nan fayyadama. Kalarii isaatu natti miidhagaa kanaaf yoo barbaaddan irdis dhiisuu hin dandeessu. Timaatimiin qabaa, hanqaaquun qabaa. Kun immoo qullubbii adii fi jinjibila kan walitti makamee daakamee, qaaraan qabaa, zayitiin qabaa, ashaboof dhadhaas nan fayyadama jechuudha. Amma gara jiru isaatti hin deemaa na hordofaa. Tole amma jalqaba biradistii korratti zayitii godhetanii zayitii isaa nanoo isa booddee zayitiin isaa si'oo shunkurtaan dabala jechuudha. Kan akkasiin godhu dafee bisheessa shunkurtaasaa foolii mana keessa akka baay'een turre nu godha jechuudha. Kanaaf jalqaba zayitiirraan jalqabaa. Isa booddee shunkurtaasaa akkasitti nan bisheessa sirriitti bishaan isaa nan fixachiisa. Chochosaa akkasitti nan bisheessa. Tole amma akkasitti gaarii ta'e naa bishaateera. Amma jinjimbilaa fi qullubbii adii kan walitti daakee isa fal'aana isa guddaa tokkotti naqee. Fal'aana shorbaa jechuukooti isa booddee barbareetti naqaa. Achi booddee bishaan xibxibitti gochaa nan bisheessa jechuudha. Isa booddee irdii xinnoo isheetti naqaa. Kan irdiin fayyaadhaa fi faayidaa guddaa qaba. Kalariin isaas yookaan barbaree wajjin waliin makuu natti tola. Kanaaf hin dabala. Egaa barbarees irdis maaliif itti naqxee kanaan hin jennedha. Yoo barbaaddan taanaan immoo dirqama miti. Dhiisuus hin dandeessu. Egaa bishaan xibxib gochaa sirriitti nan bisheessa jechuudha.
Amma akkasitti akka gaarii ta'ee nu bishaateera. Egaa timaatimii tokko maashiniidhaan daakeetanii naqee. Egaa timaatimii isaa wajjin immoo nan bisheessa jechuudha. Sirrumatti bisheessaanii bishaan isaa fixatu. Isa booddee egaa bishaanitti naqa. Egaa bishaan kubbaayyaa 3 tan dabalee zayitii kubbaayyaa 1/4 cup ammuma naga'uuttan godhe. Amma egaa bishaan isaa akkas danfuu ibidda isaa gadi xinneesseetanii shiroo ittan dabala. Shiroo egaa fallaana shorbaa isa guddaa 5 ittan naqee. Isa booddee shiroo koo nan rukutaa jechuudha. Kun rukutaa yookiin sirrumatti nan chochoosaa akkana jalaan goggolee. Isa booddee dhadhaattan naqaa. Egaa shiroon hanqaaquu wajjin ba'een egaa biyyatti kan hojjetamu shiroon isaa waggaa buluu akka shiroo isaa intina gochuudhaaf miidhagsuu yookiin mi'eessuudhaaf shiroo bulee maxbashaa irratti godhameeti. Isa booddee dhadhaatti godhamee hanqaaquutti naqamaa qaaraafaatti naqameeti nyaatama egaa akkasidha kan hin beeku biyyatti. Egaa shiroo buleessi akkas goonee miidhagsuu hin dandeenya isiniin jechuufani. Amma kunooti akkasitti bishaachaa jira. Egaa erga shiroo isaan rukutee booddee ibidda koo gara miidiyamitti godhee sirriitti nan chikchiksee. Isa booddee ibidda isaa immoo gadi fideetan immoo sirrimatti chikchikee akka bishaatuun godhee amma ashawootti naqeera. Xinnoo ishee haa bishaatuuti. Isa booddee gara hanqaaquutti naqnaa jechuudha. Kunooti akkasitti bishaateera. Amma hanqaaquu 3 rukutee ittan dabala. Egaa shiroon keessan baay'ee yoo ta'e egaa hanqaaquu dabaluun sinirra jira. Garuu ani shiroo amma hojjedhee fi hanqaaquu 3 hin gaha. Achi sirriitti nan chochoosa akka waxii hanqaaquu yookiin waxii buuphaa nan chochoosaanii. Yoo barbaaddan asitti dhadhaatti naqachuu hin dandeessu. Inni eessa? Egaa ani dhadhaa baay'ee hin barbaanne kanaafi. Tole gamma dhumeera. Amma egaa baay'ee bisheessuun nurra hin jiru maaliif shiroon isaa wanta bishaatee fi hanqaaquma isaa duwwaa bisheessine amma qaaraatti dabala. Isa booddee
ibidda koonan dhaamsa egaa xarapheezaatti ol agarra jechuudha. Tole egaa akkasitti buddeenii wajjin dhiyeesseera baay'ee mi'aa hoppiin jaallattu jedhee nan abdadha egaa try gootus jedhee nan abdadha yoo jaallattan egaa laayikii gochuu sheerii gochuu hin dagatina viidiyoo itti aanutti ammoo agarruutti nagaa.